biyya keenya malee biyya hambaa haqa keenya malee haqa ormaa haqa namaa hin barbaadu. Ummanni akka ummata Oromoo cunqurfame afnaan kan akka ummata Oromoo cunqurfamin hedduun dhibba hedduutti kan lakkaa'amu jechuudha. Har'a waraanni mootummaa Itoophiyaadhaa sadarkaa ajajoota dhaaba ilmaan Oromoo. Ilmaan Oromoo kan Oromiyaa bilisummaa Oromiyaadhaa jaalatan hundaati. Bilisummaa Oromiyaa gooti jaalatu immoo kan bakka tokkotti walitti qaban. Har'aan tanagaa hiree kan arganne gidduutti argamne immoo dhaamsa gabaabduu kanas walii dabarsuudhaaf hiree waan arganneef gammachuu guddaan nu dhaga'amaa jechuudha. Daran jabaachaa kan deemuu qabudha jechuudha. Qabsoo ka goonuuf fedhii uummata keenyaa bilisummaa isaa gonfachuuf inni qabu bakkaan gahuudhaaf qabsootti jira jechuudha. Kanaafuu qabsoon kun ka uummataa waan ta'eef uummanni keenya qabsoo kana daran ka duraaniyyuu daran jajjabeessuunii fi bira dhaabbachuun qabsoo isaa bira dhaabbachuu fi hiree isaa ofiin murteeffachuudhaaf yeroon gaariin inni qabu tokko amma yeroo kana keessatti qabsoo kana bira dhaabbachuun daran wal ijaaree mootummaa